Nagaan waaqayyo isiniif baay'atu saba waaqayyo kana nasbee fi lallaba isin dhaggeeffachiisuu fi iddoo lallabus akkas jedha. Macaafa Isaayaas raajicha 53 lakkoofsa 4 fi 5. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra ni kaa'e. Inni garuu dhugumaan as keessatti kan nuyi ilaallu akka nuyi dhiphannee fi akka nuyi hamaan nurra geenyee fi inni nuuf dhiphateera, dhiphina keenya nuuf baateera. Isa nuyi dhiphachuu qabnu isa kan nuuf baate, isa nuyi gadadamuu qabnu isa ofirra kan kaa'e. Muddama keenyas ni baate, muddamni keenya nuuf baatame akka nuyi har'a muddaman baanyeef waan biyya lafaa kanaan akka nuyi muddamnee fi muddamni keenya nuuf baatameera. Nuyi bilisummaan akka nuyi jiraannuuf cubbuurraatii, abaarsarraa, hamarraa waan garaa biyya lafaa kana nama hidhuurraati akka nuyi bilisa baanu Yesuus Kiristoos akka nuyi muddamnee fi Yesuus Kiristoos du'ee du'a jeesee ka'uu isaatiin muddama nuuf baate nurraa muddama kaaseera. Akka sanaan taane nuyi garuu akka waan waaqayyo dha'icha itti fideetti akka waan inni isa rukuteetti gadi isaa deebiseetti hin lakkoofne. Nu garuu yeroo sana warri yeroo sana turan hin fudhanneeni akka wanta ni gaddeebi'a akka waaqayyo dha'icha isatti fide gaafa fannifamu suni akka nama abaarama Yesuus Kiristoosiif hattoota lama gidduutti fannifame cubbuu keenyaaf fedhe inni garuu ni fannifame cubbuu keenyaaf fedhe inni garuu nu fayyada. Nu garuu akka nuni waaqayyo dheekkamsa isatti fideetti akka ni gadi isa deebiseetti dha'icha akka isa fideetti ni lakkoofne jira. Lakkoofsa 5 akkasii inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname. Yesuus Kiristoos balleessaa keenyaaf kan inni waraaname waraana nutti buqqisu. Cinaacha isaa fannoo irratti waraaname sana dhiigaaf bishaan wal makaa keessaa bahe sana nu dhiqannee kunoo qulqulloofne akka nu kakuu haaraa taane itti fufne cubbuun tokkollee akka inni nurra jiraanne hamaan akka inni nurratti hin hojjanne akka nu bilisummaadhaan cubburraati hamarraati seexanarraati humna diinaa hundumaarraati akka nu bilisaan aanee jiraannu isatu nuuf godhe. Sababii yakka keenyaafis reebame in caccabsame kan inni reebama nu oolchuuf kan inni caccabsame akka nu hin caccabsamneef akka nu hin reebamneef inni nuuf reebame reebicha hamaa reebicha cubbuu reebicha seexanaarraati Yesuus Kiristoos bilisummaa nu baasee fuula isaa nutti haguugeera. Nuyi nagaa akka argannuuf inni ni adabame har'a nagaa nuuf kennameera. Har'a nu isaan akka nu nagaa argan ati har'a qulqullummaa kee miti kanatti argatte nagaa qulqullummaa kee miti kanatti akkasii bilisummaan jiraatu qulqullummaa kee miti Yesuus Kiristoos sanni dhiiga isaasiif lolaasee si bitateen nagaadhaan jiraata. Nu nagaa qabna nu nagaadhaan jiraanna nuni wanti nu dura dhaabbatu jiru maaliif nagaan koo isiniifan erga nagaan Yesuus Kiristoos nu bira jira nagaan Yesuus Kiristoos nurra jira nuni nagaadha nagaa baannee deemna nagaa waan nurra jiruu fi hamaan nu argatu nagaa yoo namarra jiraate wanti hamaan dhufe qaqqabu nama maaliif yeroo hamaadhaan namni itti deebisu gaarummaadhaan deebisa maaliif nagaadha kanamtichi har'a maqaa isin nagaan akkasii nu argatu. Madaa'u isaatiin fayyinnu nuuf in argame asa kananii qabxii guddaa kana barbaade inni madaa'e nuuf fayyine utuu inni nuuf madoofne teetu nutu madaatu inni garuu dhiiga isaa nu bitachuu fedhe foon uffataadhaan dhufee madaa'u isaatiin jireenya nuuf laate madaa'u cubbuudhaan jireenya nuuf laate cubbuu keenya baatee madaa'u isaatiin jireenya nuuf laate madaa'u isaatiin nu fayyise madaa'u isaatiin nu fayyise dhukkubarraati nu bilisa baaneera hamaarraati nu bilisa baaneera afi du'aa nurraa cabee Yesuus Kiristoos gaafa du'aa kee du'a ajjeesee kee fannoo irratti gaafa fee abaarsa fannisee bu'e du'u nurratti aboo hin qabu seexanni nurratti aboo hin qabu mo'ameera. Wanta mo'amaa biyya lafaa mo'amaa keessa deddeebina wanti mo'amaan immoo aboo hin qabu mo'onee jiraanna malee mo'amnu. Madaa'u isaatiin fayyinni nuuf ta'e
madaa'u isaatiin fayyina arganneerra madaa'u isaatiin nu bilisoomneerra du'a moo'ee ka'uu isaatiin nuni ol jan otuni nuuf hin duune ta'eetiin nu garuu hin bilisoomnu ture otuni nuuf jedhee hin duune ta'eetiin nu bilisoomne Yesuus Kiristoos abdii amantootaati gaafa jennu Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'uu isaatiin abdii keenya nuuf ta'eera warra karaa Emmaus irra deemaa turan yeroo sana gaddanii abdiin keenya du'eera nu banneerra waan goonu hin qabnu kanaan booddee faayidaan ala taaneerra jedhanii otuma deddeebi'anii Yesuus Kiristoos dhufee nagaan isiniif haa ta'u hin sodaatina jedhe har'a sodaa Yesuus Kiristoos nuuf fannifame sodaa nurraa harcaase nuuf fannifame iyyummaa nurraa harcaase hamaan nun argatu iyyummaa nun argatu Yesuus Kiristoos yeroo sana hin sodaatina nagaan isiniif haa ta'u jedhe maxinoo cabsee diilaatee fera gaafa maxinoo sana nyaatan abdiin isaanii ni haaree iji isaanii hin banee har'a maqaa Yesuus iji keenya banameera abdiin keessa hin haara Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'uu isaatiin abdii keenya nuuf haaree abdiin isaanii yeroo sanatti du'eera badeera Yesuus Kiristoos garuu dhiiga isaa lolaasee qanaani'oo irratti dhiiga isaa lolaasee nuuf du'aa gaafa kee abdiin hin haaree iji isaanii baname har'a maqaa Yesuus Kiristoos iji banamuu isiniif ta'eera hamaan isin argachuu hin danda'u dhiiga isaan bitamtaniitu waan ta'eef humni hamaa kamillee isin hin danda'u namni waa tokkoof bitame wanta sanaaf dhaqee hojjeta fakkeenya yoon isiniif fudhadhe namicha tokkotu mana fooqii sadii qaba ture isa gajjalla Yesuus Kiristoos dhufee seenee mana keedaalaa dhennaa isa jalaalaa ta'eefi isa lammaffaa fooqii sana dhuunfate sanaan booddee seexanni dhufee manatti raasee akkuma ta'e namtichi dhiibbatee cufatee bule ammas waaqayyootuuti mana koo keessa jirtuun akkas taa'enna ati mana isa jalaanaa laatte malee guutummaa naan laanne naan lama laateefi isa tokko keessatti rafu ammas dhufee gaafa seexanni mana akka ta'e ammas hin cufate gaafa cufu ammas waaqayyootuuti mana koo keessattuu akkamtiin diinni na raasaa ati mana kee lama naa laatte malee guutummaa mana kee naan laanne qulfii itti laatee guutummaa mana isaa laateefi hin taa'e yeroo galkan dhufee seexanni raasana gaafa ga'u fedhu faana miila namaa dhagee gaafa Yesuus Kiristoos balbala dhaqee banu hamaanni bara meeqa inni allama raasaa ture Yesuus Kiristoos gaafatti dhaqu irraa godaane har'a Yesuus Kiristoos mana keessan seenee gaafa hamaa isinitti dhufu isinirraa hin godaana maqaa Yesuus Kiristoosiin aameen waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa ayyaana gaarii